Wanni mirga namoomaaf falmu magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigraay hidhamaa akka jiran komatan Galaanaa Balaayi dabalee isinitti himama. Dhaabbatni mirga namoomaaf falmu qidmiyaa sabaawi mabtochi jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti yoo xiqqaate kutaalee magaalaa 6 keessatti dhalattootni Tigraay dirqiin hidhamaa akka jiran ibse. BBC'n jiraattota hidhaarraa gadhiifaman miseensa maatii nama dhuunfaa to'annoo jala oolee fi dhaabbata mirgaaf dhaabbate kanarraa hidhaan kun torban lamaan darban keessa akka jalqabe iyyafateera. Dhaabbata qidmiyaa sabaawi mabtochi jedhamutti daayireektara itti aanaa akka ta'an obbo Mabrihii Barihee lammiileen Tigraay naannoo Tigraay irraa dhufanii fi jiraattota magaalaa Finfinnee ta'an maqaa akkaataa dubbii fi afaan isaanii irratti hundaa'uun loogin irratti akka raawwatamaa jiru ragaa argachuu ibsaniiru. Dhaabbatichi hidhaa akka feetee jechuun ibsee dhalattoota Tigraay irratti raawwatamu laalchisee wiixata kaleessaa ibsa baaseera. Hidhaan eenyummaa bu'uureffate kun akka dhaabatu gaafachuu obbo Mabrihii BBC'tti himaniiru. በተለይ ወጣት የሆኑ ላይ ነው hidhaan kun gara caaluu dargaggootarratti xiyyeeffatee jira. Daandiirra bakka bashannanaatti ta'uu danda'a qabamanii hidhamu. Mana murtiin dhiyaatan nama isaan gaafatuun qaban maaliif akka hidhaman illee qaamni ibsuuf hin jiru. Maaliif hidhamnee jedhanii yoo gaafatan yookaan maatii yoo gaafatu deebiin argamu ajaja gaaraa dhufedha kan jedhudha. Gara oliitii eenyu akka ajaja kennu nuti hin beeknu. Sabummaa yookaan eenyummaa bu'uura godhachuun hidhaan akka raawwatu kan ajaja kennu eenyu. Adeemsi kun malaammaltummaadhaafis karrabaneera. Kan nuti jechaa jirru adeemsa seeraan alatti hidhaan raawwachaa jira. Eenyummaa keetiif jecha yookaan sababa maqaa keef yookaan maqaa abbaa keetiin haalli itti hidhamtu dhaabbachuu qaba. Akka qondaalli kun ibsanitti gabaasa kana qopheessuuf kutaalee magaalaa Yakkaa, Lammikuraa, Boolee, Lidataa, Addis Katamaaf Nifaas Silk Laaftoo keessatti hordoffii geggeessee jira. Jiraattonni kunneen jalqaba irratti buufata poolisii keessatti hidhamanii booda gara to'annoo poolisiitti jijjiiramaniiru jechuun dhaabbatichi ibsee jira. Jiraattonni mana hidhaa keessaa baallamaa fi miseensi maatii ukkaanfamee tokko BBC waliin turtii taasisaniin sababni hidhaa akka hin beekamnee fi mana murtii dhiyaachaa akka hin jirre dubbataniiru. Dhaabbatni mirgaaf falmu dhalattootni Tigraay haala kanaan hidhaa jiran dhibbaan lakkaa'amu jedha. Dhimma kana laalchisee BBC'n Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf yaaliin godhe ammatti milkoofne. Ameerikaan marii dippiloomaasii dhimma niwukileeraa irratti jalqabame adda citee akka itti fufu barbaadde yoo ta'e aleellaan akka ammaan dura akka hin deebi'amne mirkaneessuu qabdee jedhan itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Dabalataan gabbisa niwukileeraa dhiisuudhaan dhimma mariidhaaf dhiyaatu akka hin taane yaada BBC'f kennaniin beeksisaniiru. Galaanaa Balaayi dabalee isinitti hima. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Iraan Majid Takit Ravanchi bulchiinsi Trump karaa jaarsolii dhimmicha irratti isaan gidduu deemaniin marii dippiloomasii dhimma niwukileeraatti deebi'uu akka barbaaddu ibsiteetti jedhan. Garuu dhimmi baay'ee murteessaa ta'e yeroo marii gaggeessinutti haleellaa dabalataa Iraan irratti banuu fi dhiisuu laalchisee ejjennoo isaanii ifan goonee jedhan. Haleellaan Israa'el waxabajjii 13 bante marii alkallattii yoo xiqqaate marsaa ja'affaaf guyyaa lamaan booda Oomaan Muskaatitti gaggeeffamuuf ture danqeera. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa buufataalee niwukileeraa Iraan sadan Fordoo, Natanziif Isfaaniin irratti raawwachuun kallattiin waraanicha keessatti hirmaatteetti. Takit Ravanchi Iraan niwukileera ishee dhimma nageenyaaf fayyadamuuf gabbisuu itti fuftii jechuun dubbataniiru. Gaaffiif deebii addatti BBC waliin godhaniin Waashingtan mariitti deebi'uu fedha akka qabdu nu beeksisteetti nuufis waamicha gooteetti jedhan. Ammoo ammatti guyyaa hin murteessine jedhan. Guyyaatti walgeenyu irratti waliigaltee irra hin geenye. Akkaataa marii irrattis waliigalteen gaameen jiru. Ammaan kana gaaffii keenyaaf deebii eegaa jirra. Innis ammas irra deebin osoo mariirra jirru gochi weeraraa ni raawwataa kan jedhudha. Ammatti ejjennoo isaanii ifan goone. Ravanchiin marii kana irratti Iraan gabbisa niwukileeraa yoo dhaabde dhiibbaa fi qoqqobbiiwwan irra kaahaman akka kaan yoo waadaa galameef murteen isaanii maal akka ta'e gaafatamanii yoo deebisan niwukileera dhaabutti akkamiin walii gallaa jechuun deebisan. Ammoo dhimmoota irratti haasa'uu danda'anii fi hin dandeenye ibsaniiru. Gabbisni isaanii dhibbeentaa 60 gahuun warra lixaa biratti shakkii uumuu laalchisees yaada isaanii kennaniiru. Maaliif jennee wixinee akkasitti galla? Gabbisni yuuraaniyeemii dhibbeentaan 60 hanga sagantaa misoomaaf barbaachisu keessa jira. Sadarkaan ittiin gabbisnu mari'atamuu danda'a. Hammisaa mari'atamuu danda'a. Garuu immoo yuuraaniyeemii gabbisuu hin qabdanii gabbisni keessan 0 ta'uu qabaadha. Yoo kanatti waliigaluu dhabdan boombiin isin tumnaa kan jedhu seera daggalaati. Israa'el waxabajjii 13 giddugala gabbisa niwukileeraa fi buufataalee waraanaa Iraan irratti qiyyaafachuun haleellaa bante. Michuun Tel Aviv USS boombiiwwan buufataalee lafa jalaa haleeluuf hojjette fayyadamuun buufataalee niwukileeraa Iraan haleelteetti. Haleellaan Ameerikaa kun miidhaa hangamii buufataalee niwukileeraa kanneen irratti akka fide ifa miti. Ravanchi miidhaa hagamii akka irra ga'e odeeffannoo hin kennu jedhan. Dursaan ejensii anniisaa atoomaa idil addunyaa Raafaayel Giroosi haleellaan US
miidhaa guddaa geessiseera yoo jedhan Tiraamp ammoo haleellaan xiyyaaronni isaanii dhaqqabsiisan guutummaatti niwukileera Iraan barbadeesseera jedhan. Haa ta'u malee Giroosiin Iraan ammallee deebistee yeroo gabaabaa keessatti niwukileera gabbisuu dandeessi jedhaniiru. Hariiroo Iraan ejensii anniisaa atoomawaa idil addunyaa waliin qabdu badaa dhufeera. Roobii darbe paarlaamaan biyyattii Iraan qorannoof dhaabbaticha akkan gargaarre murteessee jira. Tiraamp ammoo Iraan waliigalticha hin fudhattu taanaan ammas irra deebiin haleeluu akka danda'an dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti tibbana mudateen Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota biyyattii adda addaa keessatti konkolaattonni hiriira dhedheeraa guyyootaaf tureen mul'achaa jiru. Hiriirri boba'aa kun irra caalatti kan boba'aa naafxaa ta'uun ammoo konkolaattota deddeebisa uummataa fi fe'iisaa dinagdee biyyaa sochoosan boba'aa argachuudhaaf guyyootaaf akka hiriiraniif dirqamsiiseera. Magaalota kaan keessatti hanqinni konkolaataa hawaasa deddeebisanii uumamuudhaan buufataalee konkolaataa keessatti imaltoonni hiriira dhedheeraadhaan hiriiraa jiran. Hamiin gatiin boba'aa dabaluu fi jedhu hawaasa keessattis bal'inaan odeeffamaa ture. Waayilli komaatii olaanaa ka'umsa rakkoo kanaa Daayireektara olaanaa abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaa Dr. Dastaa'u Mokaanint gaafateera. አቅርቦት ላይ ችግር የለውም። አሁን ትናንት 3 ሚሊዮን ነው ስቶክ ያለው አዲስ አበባ ላይ። dhiheessii irratti hanqinni hin jiru. Finfinneetti liitira miiliyoona 3 kuusaa boba'aa keessa jira. Rakkoon dhiheessii hin jiru. Boba'aa gatiin isaa dabaluu fi jedhanii yaaduun jira. Paarlaamaa fi miidiyaa irratti dhimma kanaaf ministeerri keenya deebii kenneera. Miidiyaalee hawaasaa keenya irratti odeeffannoo dhimma kanaa wal qabatus ibsineera. Namoonni sababa kana amanuu hin barbaanneef naaf hin galle. ይህንን ማመን የማይፈልግ የህብረተሰብ ክፍል ለምን እንደሆነ አልገባኝም። ዶክተር ደስታው sababa rakkoo kanaaf ka'umsa ta'uu danda'a jedhanis ibsaniiru. አንዳንድ ማደያዎች ያው እንግዲህ ዋጋ ይጨምራል በሚል ስቶክ ላይ የተወሰነ ነገር በማስቀረት buufataalee kuusaa boba'aa muraasatti gatiin boba'aa ni dabala jedhanii boba'aa warri hambisan jiru. Dhimma kana nuti to'achaa jirra. Buufataaleen boba'aa kuusan humna guutuu qabaniin akka hojjetanis kakaasaa jirra. Magaalaa Finfinneetti garuu dhiyeessii boba'aa kan duraan dhiyeeffamaa ture parsantii 10 caala. Kanaan dura dhiyeessii beenzinaatu ture. Dhiyeessii beenzinii kan duraan irraa garuu hir'ateera. Gabaan isaa garuu tasgabbaa'aadha. Dhiyeessiin naafxaa immoo kan duraan dhiyeeffamu caalaa dabaleera. Hojiiwwan piroojeektii ijaarsaa rooba adoolessa dura xumuruuf naafxaan baay'inaan faayidaaf oola. Kan dhimma kanarraa fi dhiyeessii irratti rakkoon homtuu hin jiru. Rakkoon dhiyeessiin jiru yeroo jennu garuu qaama hundumaaf dhiyaate jechuu miti. Boba'aan qabeenya gatiin isaa qaalii ta'edha. Dinagdee biyyattii sochoosuuf garuu boba'aa hanga ga'uutu dhiyaataa jira. Kan kanaan dura dhiyeeffamaa turerra fooyyedhaa jechuu kooti. Dhaabbilee boba'aa dhiyeessaa waliinis dhimmicha irrattis mari'achaa jirra. Isaan boba'aa dhiyeessaa jiraachuu dubbatu. Baatii adoolessaattis taanaan gatiin boba'aa dabalamuu hin jiru. Kanaan duras wanti himame akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa bultii 27 bara 2017 kaasee mootummaan gaazii adii fi gurraacha irratti deeggarsa bittaasaa irratti gochaa ture dhaabuu beeksifne. Amma deeggarsi bittaasaa irratti ture dhaabateera. Amma gatii sadarkaa addunyaatti ittiin gurguramuun gurguraa jirra. Gatiin gabaa addunyaatti ittiin gurgurru yoo hir'ate gatiin isaas ni hir'ataa jechuudha. Dhimmi daballii gatii boba'aaf ka'umsa ta'a jedhamee haasa'amu kan biraan taaksiidha. Taaksiin ammoo duraanis kaffalamaa ture. Ammas wanti haarofti hin jiru. Ammayyuu Itoophiyaa keessatti mindaaf umuriin namaa hin gaafatamu jedhama. Mee sanumarraa haa kaanu. Dhuguma waanuma sirriitti hirphaa ulfaadhu. Egaa Itoophiyaa keessatti akkuma jette namni umurii isaa dhokfata. Itoophiyaa qofa miti bakkeewwan kaanis jechuudha. Umuriin ollaan beekuu fi umuriin kaan gargar faa ta'a takka takka. Namni umurii 2-3 faa dubbata. Keessumaa ammayyuu umurii dhofkachuun kun atileetiksii irratti dhiibbaa guddaadha kan inni qabaatu. Namni tokko umurii isaa yoo dhofkate dorgommii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Mee dhimma kanaan wal qabatee gabaasni tibba kana baheetu jira. Sanarraa kaanu. Dhugaadhaa gabaasaraa kan baase Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaati. Dorgommiin atileetiksii jira ture torban 2 booda kan taasifamu. Naayijeeriyaatti jechuudha. Dorgommiin kun Abukaataa Shaampiyoonshiip jedhama. Umurii 18 gadii fi 20 gadii dorgomu. Isaa fedhanii atileetota 76 qopheessanii turan. Atileetonni kunneen shaampiyoonaa guddatootaa fi dargaggoo magaalaa Dirreedhawaatti taasifame keessaa kan filatamanidha. Bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaatti kan isaan dhufanii. Umuriin isaanii sirrii ta'uu dhabuu isaa qorachuudhaaf egaa atileetota 76 qorachiisan. Keessatti qorachiisanii poolisii federaalaatti dameen dhimma kana qoratu jira. Kan forensikii fi MRI fa'aa dabalatee jechuudha. Isaan keessa gaafa bu'aan isaa baramu kanneen umuriin isaanii sirrii ta'e atileetota 22 qofa. Baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Warra namoota qorannoo kana irratti hirmaatanii fi warra umuriin isaanii sirrii ta'e wal bira baay'ee guddaa.
Dhimma kana kan gaafanne Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'an obbo Yohaannis Ingidaadha. Kanaaf egaa wanni kun haaraa kan taane rakkoon kun hidda fagaffeet akka jiru akkasumas immoo qorannoon kun kan jalqabaas akka hin taane garuu gatiinsaa waan cimee fi darbee akka isaan godhan fa'a BBCtti himaniiru. Dhimma kana garuu namni itti dhiyeenyaan yeroo dheeraaf hordofaa turan tokko jiru. Ogeessa fayyaa olaanaati Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti maqaan isaanii Dooktar Ayyaaloo Xilaawun jedhamu. Hagamii rakkoon kun hagam ammaa ta'ee gaafadheen ture. Mee waan isaan jedhan dhageenyu. በጣም የከፋ ነው። ወደ 19 አትሌቶች sadarkaa baay'ee hamaarra jirra. Atleetotni 19 paaspoortii adda addaa fi umurii garaagaraa qabatanii World Athletiksiin kan nu jalaa qabaman jiru. Adeemsa seeraarra jirra. Doopping isa jedhamurraa haala hin xiqqaanneen nu goolaa jira. Hospitaalli poolisii muummee forensikii qaba. Ulaagaa World Athletics gaafatu ergineef ganna 20 gadi jechuun ganna 18 gadi jechuun akkami kan jedhu ulaagaa jaraa ergineef atleetotni 76 qorannoof dhiyaatan. Isaan keessaa 22 ni milkaa'an. Rakkoon amma dura Itoophiyaa keessa jiru teeknooloojii dhaboo osoo hin taane bu'aasaa hiikuudha. Amma garuu ogeeyyiin kana beekan achitti argamu. Bu'aa argameen aariira yoon siin jedhe natti mufatiin inumaa akka zeeroo ta'uun hawwe. Waggoota darban keessa milkaa'ina dorgommii kanaaf baay'een dhama'e. Qorannoon kanaan dura gaggeeffamaa ture akkam ture? Amma immoo qorannoon haala kamiini kan inni gaggeeffamu? Dhimma kana Dooktar Ayyaaloo gaafannee turre. Isaan sirriitti bal'isanii dubbatu. Dhimma kana yeroo dheeraaf itti hojjetaa turan. Muufii akka qaban inumaa atileetota 76 keessaa 22 umuriin isaanii gaafa sirrii ta'e illee akka aaran sababii isaa shakkeerra akka irraa qaban kan isaan dubbataa turanii miira keessa seenaniiti kan isaan dubbatanii garuu kanaaf sababoota kan ta'an baay'eetu jiru. Dhimma maallaqaati tokko. Amma maal godhuu kana keessatti qooda guddaa kan qaban leenjistoota jedhu. Amma atileetonni umuriin isaanii 26 fa'aa 32 fa'aa ta'anii 18 gadi 20 fa'aa gadi jedhanii dubbatu. Yeroo baay'ee namni televezyiinii irratti gaafa atileetota argu kun maal isaa umurii 20 gadi miti kunoo abbaa ijoolleeti fa'aa jedhu. Namni baay'ee nama taajjaban natti fakkaata. Atileetiksii qofa miti kubbaa miilaa keessas rakkoon kun numa jira. Isaan maal jedhanii dur akkamiin akka qorataa turan inni si'anaa inni ammayyaa jedhame immoo maal akka ta'e gaafadheen ture. Mee deebii isaanii dhageenyu. አፕሮክሲሜት የምናደርገው ፊቱን እናያለን፣ ጥርሱን Amma dura